Shaaloom nagaanii faraarrii jaalalliif tokkummaan hafuura qulqulluu hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoof jaallatamoo hordoftoota buzeettuu beemarri akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoo anis baay'ee nagaa kooti. Nagaa keenya inni ta'e waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu jecha baga guyyaa gammachuu guyyaa mo'ichaa kana geessanii guyyaa yaadannoo dhalachuu fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bara 2000 kanaan duraa baga guyyaa kanaan isin ga'ee baga gammaddan baga gammanne ameen. Yesuus fayyisaan biyya lafaa nuuf dhalateera karaa isaa ifni nuu ba'ee ijoollee ifaa taaneerra ameen galanni waaqayyoof haa ta'u. Tolee hordoftoota koo marrii akkan isin jaaladhu akkan isin kabaju ni beektu waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Laayik gochaa koomentiin akkasuma sheer gochaa kan na jajjabeessaa jirtan eebbifamaa akkasumallee maatii haaraan har'a gara chaanalii koo dhuftan sabiskiraayib laayik sheer gochuun maatii naaf ta'a gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa jecha har'a sagalee gammachuu waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin wal qabatee akka walalootti isinii qabadhee dhufeen jira. Amma dhumaatti na waliin turaan affeerraa koo isa jaalalaati naaf eebbifama. Tolee egaa akka walalootti kanan isinii qabadhee dhufee mata dureen isaa sagalee misiraachuu jedha. Sagaleen misiraachuun har'a nuti walitti lallabnu isaa afaan raajotaatiin dur dubbatamee ture isa waaqayyoon raawwatee fayyisaan nuuf dhalatee Maariyaam durbarraa Yesuus nuuf dhalachuu isaatu sagalee misiraachuuti. Kanaaf amma dhumaatti waliin haa dhaggeeffannu eebbifamaa. Sagalee misiraachuu. Sagalee misiraachuu nan dubbadha maaloo gurra naaf hirkisaa hundumtuu al tokko. Sagalee misiraachuu nan dubbadha maaloo gurra naaf hirkisaa hundumtuu al tokko. Innoo sagaleensaa nama nuffisiisu osoo odeessanii barma guutuu innoo sagaleensaa nama nuffisiisu otuma odeessanii bara hunda guutuu. Baga ittiin isin ga'ee guyyaa yaadannoo dhalachuu gooftichaa guyyichi isiniif haa ta'u guyyaa gammachuuf mo'ichaa. Baga ittiin isin ga'ee guyyaa yaadannoo dhalachuu gooftichaa guyyichi isiniif haa ta'u guyyaa gammachuuf mo'ichaa. Mee ka'een dubbadhaa akka gabaabbinaatti sagalee misiraachichaa waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Masiihichaa. Yesuus dhalateera Maariyaam durbarraa fedha fooniif dhiigaa osoo hin ta'inii hafuura qulqulluurraa. Yesuus dhalateera Maariyaam durbarraa fedha fooniif dhiigaa osoo hin ta'inii hafuura qulqulluurraa. Raajiin dubbatamee ture raawwachuudhaan yaada waaqayyoorraa. Durbittiin Maariyaamii kaadhima Yoosef turte yeroo hafuura qulqulluudhaan ulfoofte. Ergamaa waaqayyoo halkan abjuutti Yoosefitti mul'ate yaa Yoosef ilma Daawit kaadhimni kee ulfoofte hafuura qulqulluurraati. Kanaaf of biratti fudhachuuf hin sodaatinati. Kanaaf of biratti fudhachuuf hin sodaatinati. Ishiin ilma hin deessi atis maqaa isaa ni moggaafta Yesuus jetteeti. Innis saba isaa cubbuu isaaniitti ni fayyisaati. Ishiin ilma hin deessi ati ni moggaafta maqaa isaa Yesuus jetteeti inni saba isaa cubbuu isaaniitti ni fayyisaati. Innis saba isaa cubbuu isaaniitti ni fayyisaati. Akkuma dubbatamee ture afaan raajotaatiin durbisni ulfoofti ilmas ni deessi. Maqaa isaas Amaanu'el jedhamaati. Akkuma dubbatamee ture afaan raajotaatiin durbisni ulfoofti ilmas ni deessi. Maqaa isaas Amaanu'el jedhamaati. Yesuus kan dhalate mandara Beetlehem kutaa biyya Yihuudaatti. Bara mootichi Heroodis bulchu guutummaa biyyattii. Namoonni ogeeyyiin urjii lakkaa'uu beekanii gara ba'a biiftuutii gara Yerusaalem dhufanii mooticha Yihuudaa ta'ee inni dhalate Yesuus eessa jiraa jedhanii iyyaafachuu jalqabanii isaaf sagaduufi. Hooqubaan waaqayyoof waaqa gubbaatti nagaanis namoota waaqayyotti gammaduuf lafarratti jedhanii jalqabanii waaqayyoon galateeffachuutti.
Hooqubaan Waaqayyoof Waaqa gubbaatti, nagaanis namoota Waaqayyotti gammaduuf lafa irratti jedhanii jalqabanii Waaqayyoof galateeffachuutti. Jedhanii jalqabanii Waaqayyoon galateeffachuutti. Mootichi Heroodis baay'ee na'ee kana dhageenyaan isa duwwaa miti guutummaa Yerusaalem wajjin raafamanii akka inni yaadutti wanti gaariin hin ba'u Beetlihem keessaati. Akka inni yaadutti wanti gaariin hin ba'u Beetlihem keessaati. Waaqayyo garuu dursee dubbatee Beetlihem matumaa hin xiqqaattuuti. Ishee keessaa kan ba'u biyya akka bulchu raajicha Miikiyaas boqonnaa 5:2 yoo dubbifnuuti. Ishee keessaa kan ba'u akka biyya bulchu raajicha Miikiyaas boqonnaa 5:2 yoo dubbifnu. Yeroo isaa eegee dhalachuun mootichaa nuuf ta'eera gammachuu. Yeroo isaa eegee dhalachuun mootichaa nuuf ta'eera gammachuu. Yesuus nuuf dhalateera, fayyisaan keenya bara baraan jiraata, hoogganaa keenya. Inni nuuf dhalachuun fayyina nuuf ta'eera, golgaan dukkanaas nurraa tarsa'eera. Hacuuccaan mooticha Roomaas kunoo nurraa ka'eera, daangaan keenya bal'atee boojuu arganneerra. Dukkanni keenya sifee aduun nuuf ba'eera, dukkanni keenya sifee aduun nuuf ba'eera. Dhalachuun isaa 2000 duraa har'as haaraa ta'ee nu gammachiisaa jira. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera, humni mootummaa isaa gateettii isaarra jira. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera, humni mootummaa isaa gateettii isaarra jira. Maqaan isaa Gorsaa, Dinqii Waaqa Jabaa, Abbaa Bara Baraa, Hangafa Nagaa jedhamuun waamama. Raajicha Isaayyaas boqonnaa 9:6 jedhamuun waamama. Raajicha Isaayyaas boqonnaa 9:6. Egaa gammadaa obboloota koo hundumtuu, Yesuus nuuf dhalateera. Maddi nagaaf gammachuu innoo hundumaa danda'a. Beekas mo'achuu barri keenya nuuf haa ta'u kan nagaaf gammachuu. Barri keenya nuuf haa ta'u kan nagaaf gammachuu. Gooftaan nu haa gargaaru isatti qabamnee jiraachuu. Meeshaa lola keenyaati isaan dandeenya diina mo'achuu. Karaa isaa hir'uun hunduu ta'a guutuu guutuu. Karaan isaa hir'uun hunduu ta'a guutuu guutuu. Nu haa taasisu bara dhufus yaadannoo isaa warra ayyaaneffatu. Nu haa taasisu bara dhufus yaadannoo isaa warra ayyaaneffatu. Deebi'ee hin dhufa Yesuus haa dammaqnu hundumtuu. Deebi'ee hin dhufa Yesuus haa dammaqnu hundumtuu.